أي بسم الله الرحمن الرحيم. أني مكانك يا شيخ محمود حسين أحمد جرامة جايين بجيمو بربوء من مريد إموت إسلام مقالة أدامات والله درا مقا إساء الرأيو كان كتابني مقام من مقام مچيس قتين كينا قد دايچون وان قد دار نمني كتابة كان برسسي ilma lafaa dhufaa gammachiisaa kabeeytee fuundura biyya tanaatiif hayyuu guddaa ta'u jennee ilaalla. Maqaa kana baafatee kitaaba kanatti maqaa kana baasee haala kanaan qopheessuun isaa baay'ee waan nama hawwatu, baay'ee waan uf dura guddina biyya teenyaatii fi waan guddaa jennee waan laallu. Sirni eebba isaa immoo har'a sirna ho'aadhaan magaalaa Adaamaa irratti geggeeffamee jira. Dhugatti nama gammachiisa. Namni bakkee bakkeerraa dhufee haala beeytee ho'aa ta'een, haala kabajaatiin, haala jaalalaatiin, haala uf duratti abdii guddaa namatti horuun akkaataa kanaan eebbifamee jira. Dhaamsi barreessaa kitaaba kanaatiif godhamelleen dhaamsa jajjaba. Jajjaba yoo jedhu dhaamsa guddina isaatiif, jijjiirama isaatiif kanarra kitaabota hedduu akka barreessuu danda'u itti dhaamamee jira. Innis qabatee jira. Baay'ee waan namatti tolu. Guyyaa bareedaa, guyyaa guddaadha. Magaalaan teennalleen carraa kana argattee hayyoonni adda addaa eebba kitaaba kanaa irratti hirmaatanii warri aangoo gurguddaa qabu hundi irratti dhiyaatanii waan fuundurri keenna waan guddaa nutti argisiisa. Fuundurri ilmaan keenna, ilmaan baratan, ilmaan lafaa dhufan waan guddaa dalaganii kuni fakkii guddaa jennee waan yaannu. Akkaataa kanaan ammallee warri sagalee keenya dhageettan namni dandeettii Rabbi isii kenne saba kana saba beeytee hacuuccaa fi dhiibbaan baroota hedduu irra turte osoo sagalee akkanaa qaban, odoo dandeettii akkanaa qaban galma gahuu dadhabanii jedhan kana hundaaf fakkii guddaa waan fakkeenya guddaa waan ta'uuf jabaadhaa, barreessaa, kitaaba adda addaa carraa argattan kanatti fayyadama. Carraan amma biyya keenya keessa jiru carraa yeroo namni hurriyyummaan, bilisummaan waa dubbachuu danda'u, waa barreessuu danda'u. Kuni carraa guddaadha. Carraa kana guddaa kanatti fayyadama. Kitaabota adda addaa, seenaa adda addaa irratti nu barreessaa jennaani. Dhugatti kitaabni kuni ani akkuma duratti jedhee ka'oomsummaan inni maqammaan kuni gatiin keenya guddaa ka jedhu kuni waa hedduutti akeeka. Gatiin keenya guddaa akka namoomaatitti, gatiin keenya guddaa akka saba kanaatitti, gatiin keenya guddaa akka dandeettii uumaa Rabbi nuu kenneen, gatiin keenya guddaa seenaa dheertuu gizee beeytee biyyoonni har'a beeytee dursanii argaman kuni aadaa fi fakkeenyummaa guddaa hin qabne qaba. Ummanni kun ummata beeytee hayyuutu keessa jira, ummata barnoota guddaa qabutu keessa jira. Yeroo dukkanaa san keessa taa'anii fuundura ifaa kanaaf warra yaadantu keessa jira. Kanaaf gatiin keenya guddaa jechuun kitaabni kuni maqaa kanaan wanni inni itti akeeku waan guddaadha. Keessallee amma ka fudhannee tolchinee dubbifna. Dhugatti wannummaan argine, wannummaan amma guyyaa har'aa kanarratti abbaa kitaabichaa irrallee dhageenye waan guddaadha. Waan ummata keenyaaf, ilmaan teenyaaf fuundura gaarii kitaabota hedduu akka isaan barreessan taasisu. Gatiin keenya guddaa jechuun dhugumaa gatiin keenya guddaadha. Kaleessas guddaa, har'as guddaa itti fufaa jedha.
هما واني هفنجرو اتي واني دبلو يو كجراتو تاتي كتابة كان تقفى نمني أكا دبسو بؤا إسا كيستي أرجي أكا بيتي ولي دبرسو warri biroo immoo dandeettii waa barreessuu dandeettii kitaaba allafuu danda'an kanarraa ka'anii akka beeytee of duratti kitaaba hedduu akka barreessan anillee maqaa kiyyaa fi maqaa mana marii dhimma islaama magaalaa kanaatiin gammachuun argine kuni gammachuu itti fufu tahee ka ilmaan teenna kitaabota baay'ee barreessanii laallu arginu rabbinu haa taasisu jedha hangaruma dabalaa galatooma isinilleen akkaataa kanaan ummata keessan hordoftanii sagalee taatanii jechuun keessan baay'ee namatti tolaa jabaadhaa isiniin jedha.